Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoonni Trinity Media Network karaa Facebookis, karaa TikTokis, karaa YouTube kootis kan hordoftoonni keessaniyyuu nagaan fayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a sagalee Waaqayyoo ni qabadhee gara keessan dhufe Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irra kan jiru erga dubbifneen booda waan achi keessa jiruu fi ergaa achi keessatti isinii qabadhee dhufe isiniif qooda. Innis akkas jedha. Abdii qabdanitti gammada rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedha. Engidiህ Phaawulos ergaa kana warra Roomatiif keessumaa xiyyeeffannaansaa waa'ee fayyinaa bara baraa irratti xiyyeeffatee kan inni barreesse yoo ta'u boqonnaa 1 2 3 4 5 amma 11 12 kan xaniinaa dubbiftan waan hedduu keessaa kan argattan yoo ta'u xiyyeeffannaadhaan garuu Phaawulos 12 kana gubbaatti kan inni dubbate maayinni waan gurguddaa sadii kan inni dubbate. Tokkoffaan abdiidha, lammaffaan immoo rakkina, sadaffaan immoo kadhata. Mee Waaqayyoon kadhanneet sagalee kana wajjin hirmaanna. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa guddaa si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Namoonni karaa garaa sagalee kana dhaga'an maqaa gooftaa Yesuus sagalee kanaan ajajjabaatan, diinonni fooniif lubbuu keenya adamsan immoo haa rukutaman maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa rakkina obsaa abdii qabdanitti gammada rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedhe Phaawulos ergaa kana keessatti akkuma dubbifnu wantoonni kun sadan abdiin, rakkinni, kadhanni isaan kun sadan akkamitti waliin deemuu yookaan immoo maaliif bakka tokkotti bakka kana keessatti ibsaman jennee yoo laalle abdiin amantootaa maalinni, rakkinni amantootas immoo maalinni, kanaaf immoo Waaqayyoon akkamittiin kadhachuu qabu kan jedhu kutaa kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Phaawulos warra Roomatiif yeroo barreessu maal jedhee abdii qabdanitti gammadaa jedhe. Abdii qabdanitti gammadaa jedhe. 8:18 gubbaatti deebitanii innaa dubbifta maal jedhaa rakkinni keenya inni har'aa kunii fi ulfinni nuti borutti eeggannu kan nuti itti adeemaa jirru wal bira qabameetu yoo ilaallame rakkinni har'aa gadiraan har'aa ammeenya har'aa haalonni har'a jiran kun hundumti isaaniitti iyyuu akka waan hin jirreeti jedha. Kanaaf iyyuu maa inni abdiin kun yoo jenne ulfina nuti itti deematii jirru abdiidha, abdii qabna jechuudha. Abdiin kun maa inni Yesuus Kiristoos inni nuti itti amanne, inni nuti itti duukaa deemaa jirru kun, inni nuti ciccinnee itti hafne kun, inni nuti itti rarraanee hafne si nu jaalannaan jaalannee inni nuti isa duukaa deemnu kun, inni abdii nu gale kun Yesuus Kiristoos abdii keenya isa dhumaa, abdii keenya isa guddaa, abdii keenya isa olaanaa waan ta'eef Phaawulos yeroo ofiisaatti isa kana barsiisu kan itti jiraate, kan eeggatu, kan amane abdii amanamaa kana waan ta'eef maal jedha warra Roomaatiin abdii qabdanitti gammadaa isaaniin jedha. Obboloota koo abdiin nuti qabnu abdii guddaadha. Abdiin nuti qabnu abdii hin sochoone. Abdiin nuti qabnu abdii hin banne. Abdiin nuti qabnu abdii nu jalaa hin jijjiiramne. Abdiin nuti qabnu abdii attu nu jalaa hin fudhanne. Abdiin nuti qabnu abdii saamtuun cabsitee iddoo nuti kaawwanne nu jalaa hatuu hin dandeenyedha. Abdiin keenya kan raafamu miti. Abdiin keenya haalotaan kan daanga'u miti. Abdiin keenya abdii jiraatadha. Innis immoo Kiristoos Yesuusiin wajjiniin dhiphina akkuma fudhanne Kiristoos Yesuus wajjiniin akkuma hawwaalamne Kiristoos Yesuus wajjiniin du'aa hin kaane. Akkuma du'aa kaan immoo isa wajjiniinis immoo deebinee jireenya bara baraa jiraanna. Boqonnaa bara baraatti galla. Addunyaa kana gubbaatti soggaa kuma tokko deebinee dhumnee too immoo kuni bal'aadha waan ta'eef hunda isaa keessa hin galu. Kanaaf iyyuu abdiin keenya maa inni obboloota koo abdiin keenya tokkoof tokko mana gaarii ijaarrachuu miti. Lafa kana gubbaatti juukooti. Abdiin keenya konkolaataa gaarii argachuu miti. Abdiin keenya biyya tokko gara biyya biraatti deemuu miti. Abdiin keenya uffata gaarii suufii gaarii hodhisiifannee keessatti suura babareedaa kaanee waa jechuu miti. Abdiin keenya tokkoof tokko jireenya bara baraati. Boqonnaa bara baraati. Haara galfii bara baraati. Da'oo bara baraati. Egaa namoonni isa kana yeroo itti lallabnu, isa kana yeroo isaan barsiifnu, isa kana yeroo isaan hubachiifnu baay'ee nurraan fudhatan. Hinumayyuu tajaajiltoonni waa'ee abdii guddaa kana dubbatan har'a iddoo baay'ee hin qaban. Namoota kiristaanummaa dhugaa jiraatan biratti yoo ta'e malee.
qooda kana namoonni kan barammaa inni waan lafarraatti yaada isaanii hidhu manna lafarraatti yaada isaanii hidhu abdii lafarraatti yaada isaanii hidhu waanuma lafa kana gubbaatti yaada isaanii hidhu waan isin dhibu Phexros gaaf tokko lallaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa gaara gubbaatti ol ba'e sana gaafa lallabu maal jedhe Yesuus Kiristoos fi Museen fi Eeliyaas bakka sanatti argamnaan Yesuus achitti argame Phexros isuma jedheetu namni guddaan ergamaa guddaan kun Yesuus barsiisaa amma si'ii fi Museedhaaf kan ta'u godoo asitti jaarraa'edha. Ela godoo asitti jaarraa'edha. Ergamaa kanatu waa waaqaraa dubbachuu dhiisee gad deebi'ee waa'ee godoo lafarraa haasa'e jechuudha. Waa'ee godoo lafarraa dubbatee jechaadha. Yeroo Phexros waa'ee godoo lafarraa haasa'u kana, yeroo Phexros waa'ee lafarraa dubbatu kana, yeroo Phexros waa'ee aduudhaa gadi haasa'u kana, Waaqayyo waaqarraa sagalee guddaa tokko fide. Sagalee waaqarraa dhaga'ame hin beekne tokkotu dhaga'ame bakka sana gubbaatti. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Bakka sanatti Phexros waa'ee lafarraa haasa'a. Waaqayyo garuu waaqarraa waa'ee waaqarraa haasa'a. Agartanii akka yeroo ammaa kana jechaadha. Biyyi lafaa kuni waraana guguddaadhaaf qophaa'aa jirti. Waaqayyo immoo waaqarratti cidha ijoollee isaatiif qopheessatee jira. Dhageessanii biyyi lafaa waraanaaf qophaa'aa jirti. Biyyi waaqarraa garuu cidha guddichaaf qophaa'aa jirtu obboloota koo. Hin dagatinaa irra deebi'een jedha. Biyyi lafaa waraanaaf qophaa'aa jirti. Biyyi waaqarraa tokko immoo cidha guddaa tokkoof qophaa'aa jirti. Obboloota koo abdiin keenya gaa'isa kana Kiristoos wajjin hin duuneerra. Isa wajjin hin du'aa hin kaan. Isa wajjin innis bara baraan hin jiraanne. Inni boqonnaa keenya. Inni abdii keenya isa dhumaati. Inni boqonnaa keenya isa bara baraati. Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Barreessa Ibroota boqonnaa 4:25 gubbaatti maal jedhaa? Isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin raafne hin qabnu. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa raasu isa furtuun mana Waaqayyoo isa gaaraa itti kenname qabna. Bantii Waaqaa keessa luba guddaa qabnaa. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bantii Waaqayyoo keessa isa olaanaa kan ta'e manni Waaqayyoo tokko jira. Agartanii bakka sana dhaquudhaaf immoo Ibroota 1:29 gubbaatti akka barreeffamee jiru karaa haaraan qophaa'eera. Dhiiga Yesuus Kiristoos kan jedhamu dhiiga mudaa hin qabne dhiiga qulqulluudhaan dhiiga gaararratti dhangaleessanaan dhiiga qulqulluu sanaan bantii Waaqayyoo keessaa karaa haaraan qophaa'eera. Jireenyi haaraan qophaa'eera. Biyyi haaraan qophaa'eera. Haaleluyyaa boqonnaa haaraan qophaa'eera. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen 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 ameen. Egaa har'a as dhaabbanneetu abdii keenya isa kanarratti yaada keenya kaa'annee qalbii keenya ijaarree boqonnaa bara baraatu jira jennee abdii keenya kanatti gammadu nutti jiraata jechaadha. Lafa kana gubbaarra wanni nu gammachiisu takkallee jiraachuu dhiisuu danda'a. Yoo jiraate sana hin beeku. Ani akka kootitti lafa kana gubbaatti wanti na gammachiisu tokko illee hin jiru. Lafa dhiigni irratti dhangala'u kana, lafa lubbuun irratti badu kana, lafa namni irratti wal lolu kana, lafa namni irratti wal dhabu kana, lafa namni irratti wal hin dandeenye kana gubbaatti anaan wanti na gammachiisu tokkollee hin jiru. Wanti na gammachiisu yoo jiraate garuu abdii koo isa bara baraati. Boqonnaa koo isa bara baraati. Haaleluyyaa. Homtuu narraa kan hin fudhanne, homtuu na dhabsiisuu kan hin dandeenye. Kiristoos wajjiniin jiraadhe taanaan Kiristoos wajjiniin isatti qabamee sagalee isaatti qabamee jiraadhe taanaan mirga Yesuus dhaqee kan taa'u namni tokko ana. Ameen 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 ameen. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Abdii qabdanitti gammadaa jedha. Kanatti gammadaa. Kanatti gammadaa obboloota koo. Gaa'elatti deemtu yoo ta'e gaa'ela keessan baay'ee kanatti ol guddiftanii kanatti hin gammadinaa. Amma kanatti hin gammadinaa. Gaa'elli lafuma kana gubbaadha malee gaara hin jiru. Inni eebbifamtu barattoota gaafa GC Day koo tokko immoo Graduation Day koo tattanii akka malee hin caffarina. Inni guddaan eebbi guddaan abdii guddaan fuuldura keenya jira. Nu eeggata waan ta'eef Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo waan tokko isinitti hima. Abdii qabdanitti gammadaa. Abdii qabna nuti. Abdii qabna nuti. Nuyi warra abdii hin qabne miti. Warra dhahaan galaanaa, warra dhahaan qilleensaa asiif achi oofu miti. Nuti akka bishaan gabatee irraa hin taanu. Sababni isaatiiyyuu Yesuus Kiristoos abdii keenya isaa amanamaadha waan ta'eef. Yeroo haadhonni abdii nama kutachiisan, yeroo dinagdeen abdii nama kutachiisu, yeroo siyaasa abdii nama kutachiisu, yeroo haalli jireenyaa abdii nama kutachiisu, yeroo wanti hin ta'a jennee itti dhamaan itti gatii kaffalle hundi isaa akka hin taane ta'ee gatii nu kaffalchiisee abdii nu kutachiisu Yesuus Kiristoos abdiin keenya inni amanamaan yoomiyyuu abdii nu kutachiisu. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaa maal jedha Phaawulos? Erga abdii keessanitti gammadaa jedhee raawwateen booda immoo rakkina immoo obsaa jedha. Argatanii obsaa jedha. Obsaa. Rakkina obsuun filannoo odoo hin taane dirqama keenya. Sababni isaatiiyyuu warqeen kan ishiin warqee taatu erga abidda keessa dabartee malee abiddaan duuba wantoonni keessa jiran warqummaa ishii kan shakkeessisan ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa jaha gubbaatti maal jedha? Warqeen ishiin baddu suniyyuu akkuma abiddaan qoramtu amantii keessan inni gati jabeessu immoo ammam abiddaan qoramutti jiraatareedha. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa baay'atu.
Addunyaa kana gubbaatti namni rakkina hin qabne hin jiru. Namni gidiraa hin qabne hin jiru. Namni muddama hin qabne hin jiru. Namni rakkanne hin jiru. Awwaan tokko isinitti hima. Namni siyaasaa hin rakkata. Isinii galee inni barate hin rakkata. Inni hin baranne hin rakkata. Abbaan qabeenyaa hin rakkata. Hiyyeessi hin rakkata. Inni uffata gaarii qabu hin rakkata. Inni uffata gaarii hin qabne hin rakkata. Dhaggeeffadhaa. Sadarkaa irra jirrutti gargar haa ta'u malee namni lafa kana gubbaa jiru kamiyyuu rakkina mataasaa danda'e qaba. Agartanii resin deebi'a. Sadarkaa irra jirrutti fakkeenyaaf barataan kutaa 10 otoo kutaa 10 barachaa jiru qormaata kutaa 12 hin qoramu. Barataan kutaa 8 otoo kutaa 8 barachaa jiru qormaata kutaa 12 hin qoramu. Garuu kutaa 8 qormaanni jira, 10 qormaanni jira, 12 qormaanni jira. Haa jennu jechuudha. Akka kalkulamii ammaatti immoo waa'ee barumsa fedhan. So kanaafiyyuu sadarkaa irra jirtutti qormaanni sitti dhufu kan si madaalu kan si ta'u. Inni immoo kan nu balleessu odoo hin taane kan nu qaru, kan nu miidhagsu, kan babbareessee nu baasu. Haaleluyyaa. Ilaala sin yaa galu. Warqiin lafa keessaa qofaramtee gaafa baatu quma namaa irra teessu akka achi keessaa baate. Akkuma achi keessaa baatan gurra namaa gubbaan teessu. Akkuma achi keessaa baatan morma namaa gubbaan teessu. Warqiin. Inumayyuu namni warqii yookaan qubeellaa harka isaa irraa qabu yeroo hundumaa harka isaa akkas godhu jaalata. Akka mul'atuuf jechaadha. Kanaafiyyuu warqiin bitamee saanduqa manaa keessan kaa'ama. Bakka ta'een kaa'amu. Warqiin bitamee mormarra kaa'ama. Mormi namaa hin mul'ata waan ta'eef. Qubatti kaa'ama. Qubni namaa hin mul'ata waan ta'eef. Gurratti kaa'ama. Gurri namaa hin mul'ata waan ta'eef. Isinii galeera. Obboloota koo waan tokko isinitti hima. Har'a rakkinni isinitti dhufu, gidiraan isinitti dhufu, muddamni isinitti dhufu isin balleessuudhaaf otoo hin taane isin miidhagsuudhaaf, isin mul'isuudhaaf. Adda godhee iddoo namni hundumtuu itti isin arguu danda'u beekan, wallaalan, dadhabaan, cimaan, qabaatan, dhabaan iddoo itti adda godhee isin ilaalutti isin baasuudhaaf malee rakkinni isin amma isinitti dhufe kun isin balleessuudhaaf miti. Isin raawwatee jireenya dhala isin gochuudhaaf miti. Kanaaf Phaawulos maal jedhee rakkina isinitti dhufu maal godhaadha? Obsaa. Obsaa. Maal dhabdanii rakkattan? Tarii waan uffattan, tarii waan nyaattan, tarii mana itti galtan, tarii nama isin gargaaru, tarii nama isin dubbatu, tarii nama isin dhaabbatu, tarii nama dhugaa keessan haqee balleessu, tarii nama jal'inaan jal'isan gubbaatti hojjete. Kana kanaan rakkoodha jennee kaasuu dandeenya. Garuu Phaawulos akkuma dura isin jedhe 8:18 gubbaatti maal jedhee rakkinni keenya arraa fi abdiin keenya yookaan ulfinni keenya inni boruun eeggannu itti deemaa jirru wal bira qabamee gaafa ilaallamu rakkina keenya isaarraa kana akka waan hin jirreetti laalaa waliin madaalu kaa ulfina dhufu caala waan ta'eef. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Abdii dhufu caala waan ta'eef. Boqonnaa dhufu caala waan ta'eef. Har'a rakkina keessa jiraachuu dandeenya. Muddama keessa jiraachuu dandeenya. Waa dhabnee rakkachuu dandeenya. Dhugaa dhabnee rakkachuu dandeenya. Nama dhabnee rakkachuu dandeenya. Maallaqa dhabnee rakkachuu dandeenya. Mul'ata gurguddaan nu keessa otoo jiru mul'ata sanaaf waan barbaachisu nama barbaachisu mul'ata barbaachisu dhabnee rakkachuu dandeenya. Garuu waan tokko isinitti hima. Abdiin keenya jiraataadha amanamaadha waan ta'eef rakkina isinitti dhufu obsaa malee abdiin kutina. Obsa obboleessa koo namni dhaggeeffachaa jirtu namni na ilaalaa jirtu kun namni karaa kamiin iyyuu karaa sagaleen kun si bira ga'u hordofaa jirtu kun rakkina amma keessa jirtu kana obsi moo'ichaan keeti. Muddama amma sitti dhufu kana obsi muudamnan keeti. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Rakkinni eessumayyuu jira. Bara Phaawulos fi bara Barnaabaas bara Maarqos faayyuu turaniiru. Waan tokko isinitti maasumaan. Hojii ergamoota boqonnaa 36 gubbaatti Phaawulos ergamaa sun holuma jedhee Barnaabaas jaala isaa wajjin wal dhabe. Sababbii Maarqosiif. Phaawulos maal jedhee Maarqos kan jedhamu kun nu wajjin hin deemuu hin qabu. Luqaas Barnaabaas immoo maal jedhee nu wajjin hin deemuu qaba. Kanarraan gargar ba'an wal dhaban. Warri waldaan ergite warri ergama wangeelaa qaban kun wal dhaban gargar ba'an. Garuu Ximootos keessa moonni irratti biftan tokkoffaa 11 gadi biftan maal jedhaa yeroo dhuftu Maarqosiin naaf hidhii koottu jedhaadha. Inni har'a si gate rakkatee si barbaada. Jabaadha. Rakkina obsi garuu. Rakkina obsi. Inni har'a si gate kun deebi'ee si barbaada. Namni har'a si hadheesse kun deebi'ee mi'eessee si nyaata. Namni har'a si jibbe kun boru si jaallata. Namni har'a si dhiise kun boru si barbaada. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yaadattu Yiftaa abboota firdii boqonnaa 11. Yiftaa firoonni isaa obboloonni isaa itti yaa'anii raawwatanii tonu gidduudhaa badi ittiin jedhan deemi sin barbaannu ittiin jedhan. Yiftaan hin baqate. Lolli gaafa itti ka'u garuu bakka inni jirutti nama itti erganii ofiitti dubbachuu sodaatanii jaarsummaa itti erganii raawwataniitu koottu jedhan. Si malee lola kana mo'achuu hin dandeenyu jedhan. Si malee injifachuu hin dandeenyu jedhan. Si malee keessan dabarru jedhan. Lolan nutti ka'ee jedhan sanyiin keenya dhumuuf jedhan. Yiftaan maal jedheen nan dhufa garuu sin gubbaatti moosisa hin qabaattin.
jibbanii hari'atanii rakkatanii barbaadan. Obboleessa koo waan tokko isinitti waldaa keessa jirtutti rakkisittaa dhufu. Biyya keessa jirtutti rakkinisittaa dhufu. Haala keessa jirtutti rakkinisittaa dhufu. Maatii keessa jirtutti rakkinisittaa dhufu. Haala kam keessatti iyyuu rakkinisittaa dhufu. Rakkina kana obsi. Obsi. Danda'i. Gadi jedhi. Baadhi. Waaqayyo immoo gateettii keessii bal'isa. Rakkinaan booda maaltu dhufaan? Warqiin abiddaan booda quba namaa gubbaatti baati. Akka lafa keessaa baateen quba namaatti hin baatu. Morma namaatti hin baatu. Gura namaatti hin baatu. Abidda keessa dabartee caccafalle qabtee dhidhiitamtee dhidhiibamtee dizaayinii ishee yookaan immoo boci ishee sheeppi ishee akka qubaaf ta'utti akka gurraaf ta'utti akka mormaaf ta'utti hojjetamtee miidhagdeetu akka nabaati. Biyyee keessaa bakka namni nagarree baatetu maanni filaalee yookaan immoo mastaawotii daawwitii keessatti eessa caccalaqqisee bareetti. Yoon barbaadamti immoo guyyaa cidhaa, guyyaa kabajaa, guyyaa addaa barbaadamti. Rakkina obsi guyyaa addaa barbaadamti. Rakkina obsi guyyaa kabajaa barbaadamti. Rakkina obsi Waaqayyo gooftaan rakkina keessatti akka tursiisu barbaada. Rakkina amma sitti dhufe kana yoo obsite warra ammas rakkisan kanatu rakkatee si barbaada. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaan Phaawulos maal jedhe? Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Karaa nuti rakkina keessaa ittiin baanu inni tokkoffaan kadhachuudha. Inni lammaffaan kadhachuudha. Inni sadaffaan kadhachuudha. Sinii galeera? Namni baay'een hin rakkata garuu hin kadhatu Waaqayyoon rakkina keessaa akka ba'uuf. Waaqayyo rakkina san keessaa beekee nan baasuu kadhachuun maaliif na barbaachise jechuu dandeenya. Ni baasa ni beeka Waaqayyo garuu ulfina maqaa isaatiif akka jilbiiffannu barbaada Waaqayyo. Akka isa jireenya keenya gubbaatti akka isa affeeru jireenyi keenya fedha isaatiif akka bitamu barbaada Waaqayyo. Kanaaf obboloota waan tokko isinitti hima. Rakkina isinitti dhufu obsa Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa Phaawulos maal jedhee abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaadha. Waaqayyo gooftaan bara keessa na eebbisu. Namni baay'een hin kadhachiifata malee hin kadhatu. Namni baay'een ofii isaatii Waaqayyootti hin dhiyaatu. Garuu kadhanni namni isin kadhatu akka cararrii uraa manaa keessan mana dukkannaa keessatti gadi fituuti. Kadhanni ofii keessanii kadhattan garuu akka ifa aduu keessa teessaniiti. Kana garaagarummaa sabaa isaa ilaala. Walii kadhachuun cubbuu miti, balleessaa miti. Garuu ofii keenyaa kadhannu. Abdii keenya cimnee akka dhaabbannuuf haa kadhannu. Rakkina nutti dhufu keessaa akka baanu yookaan immoo cimnee achi keessa dhaabbannee gonfoo keenya akka fudhachuu qophaa'nu cimnee haa dhaabbannu. Waaqayyoon kadhachuutti haa cimnu. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Shaaloom toora miidiyaa keenyaa Trinity Miidiyaa immoo subscribe gochuu share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ameen. Ameen.